Shamarka fuune daawwattootaaf hordoftoota keenyaa akkam jirtan nagaa keessanii koottaa waxii waxannaa gabaa waxaa jedhama miti kan walitti naanna'u zim jedhame jechuudha. Akkasanii misaa qopheeffachaa jirraa isiniin jedha. Koottaa itti affeeramtanii jirtanii dinnicha bareedaa waxannee jirra. Innaa haala kanaan bishaan itti gootanii ani waxii yeroo waxii dinnichaa akkas bishaan yoo qabaate natti tola. Kanaaf akkasitti hojjedha isiniin jedha. Inni keessa bu'ee kun immoo sigaa maxibashaa akka keenyatti sigaa maxibashaadhuma jennaan nuyi. Yookiin immoo roosmarii jedhaan inni warri arabaa kun. Isa keessa buusnee jechuudha. Kinoo qaqqabee jira koottaa.